isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo kanarratti xiyyeeffatu dhiirota bultiin ijaarranneef akkasuma shamarran bultiin ijaarranneef jechuudha. Egaa shamarran akkamii waliin dhiironni bultii ijaarrachuu hin qabne, shamarran akkamii waliin immoo gaa'ela dhaabbachuu hin qabne, dubartiin takkas immoo dhiira akkamii waliin kan isheen bultii dhaabbachuu hin qabne kan jedhudha jechuudha. Viidiyoon koo kanan irratti xiyyeeffadhee qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Inni tokkoffaanii namni tokko bultii keessa yoo seene jijjiirama yookiin jijjiiramti jettee yaaduu dhiisudha. Jaalala jechuun biqiltuudha. Bultiin immoo hundeedha. Namni tokko yoo jaalala keessatti hin sirranne bultii keessa seeneef hin sirratu. Mee fakkeenyaaf viidiyoo yeroo darbe gama feesbuukitiinis akkasuma immoo gama tiiktookitiinis oliif gadi oofaa jiran tokko argeen ture. Anillee viidiyicha hordofeera. Hanga paartii 17 kan isheen hojjette jechuudha. Tsiyoon Girmaa kan jedhamtu jechuudha. Egaa isheen amma namoonni hanga xumuraatti ilaaltanii yoo jiraattan jechuudha, viidiyoo sana dhaggeeffattanii yoo jiraattanii gama feesbuukitiin illee warreen yaada keessan kennaa turtan ni jirtu. Egaa gaa'elli ishee hanga diigamutti dubbatteetti jechuudha, jalqabarraa kaastee akka fakkeenyaatti isiniif kaasaa jira isa kana. Egaa isheen tuni shamara jalqabuma jaalala keessatti aarsaa guddaadha kan isheen kaffalaa turte jaalala isaanii san keessatti jechuudha. Jaalala isaanii san keessatti aarsaa guddaa isheen kaffalaa turte, dhumarra garuu gaa'ela keessa seennan ji'a jaatti gaa'elli isaanii kan diigame. Kun maaliifi jaalala keessattis ni sirrata jettee nama kana faana baay'ee aarsaa kaffalaa turte mucayyoon tuni. Akkasuma immoo gaa'ela keessa seennan illee namni kun ittuu kan caalu ta'ee jechuudha. Kanaaf gaa'ela keessa seenuudhaan dura namni tokko jaalala keessatti akkamittiin sirrachuu danda'a? Yoo hin sirranne nama kana guutumaan guututti jaalalma san keessatti dhiisuudha qabdan malee yoo gaa'ela keessa seenii ni sirratti jettanii nama sana waan mararfattan qofaaf, nama sana waan jaalattan qofaaf gaa'ela keessa qabattanii seenuu hin qabdan abadan jechuudha. Maaliif jennaani gaa'ela jechuun akka jaalala keessa jirtan kana miti, dhugaa dubbachuudhaaf ittuu aarsaan kan baay'atu gaa'ela keessatti waan ta'eef jechuudha. Amalli duraan jaalala keessa hin jirrellee gaa'ela keessatti dhufuu danda'a. Maaliif jennaan jaalala keessatti jalqaba tarii turtanii wal arguu dandeessu, beellamaanii akkasuma wal yaaddanii wal arguu dandeessu. Gaa'ela keessatti immoo akkasii miti. Yeroo hundumaa wal faana jirtu. Yaadni keessanis dirqama wal faana ta'uudha qaba. Murteen keessanillee akkasuma. Egaa amalli namni tokko duraan hin qabnellee gaa'ela san keessatti mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo gaa'ela keessa seene sirrata jettanii tasumaayyuu yaaduu hin qabne. Akka fakkeenyaattis wanti nuti isinii dabaluu barbaadu amma fakkeenyaaf abbaan manaa kan kee yookiin jaalalleen kan kee namni ati boruuf abbaa manaa naaf ta'a jettee barbaadaa jirtu kuni yeroo amma jaalala keessa jirtan kanatti siree bataanaan, sirkuta taanaan, ilaalcha tuffisiif qaba taanaan, maatii kee biratti, hiriyoottan kee biratti sin kabaju taanaan, yeroo kubaa jirtanillee si arrabsa taanaan namni kun immoo yoo bultii keessa seene sirrata jettee yaadda taanaan ittuu kun aamilee itti horuudha jechuudha. Namni har'a osoo jaalala keessa jirtan sirkuchuudhaaf fiigu, namni maatii kee biratti, hiriyoottan kee biratti kabaja siif hin qabne tasumaayyuu bultii keessa seene sirrataan hin ta'u. Maaliif jennaani abbaa manaa kan kee yookiin jaalalleen kan kee dirqama si kabajuu qaba. Rukuchaa osoo hin taane yoo badii qabaatti si gorfachuudha qaba. Har'a si gorfachuu caalaa sirkutuudhaan si amansiisa yoo ta'e ati immoo isa dhabuu hin qabu jettee deemtee maatii isaatitti himachuu yookiin akkasiif gorsaniif deemtee obboleeyyan isaatitti himachuu deemtee immoo hiriyoottan isaatitti himachuu naaf gorsaa jettee har'aaf siif gorsuu danda'an, maatiin isaatis siif gorsuu danda'an, obboleeyyan isaatis siif gorsuu danda'an. Garuu kan boru bultii keessa waliin jiraattu obboleeyyan isaa, hiriyoottan isaa, maatii isaa miti, isa faanadha. Isaan kun immoo hanga yoomitti kan siif gorsa? Nama kana faana bultii dhaabbattee jiraachuudhaaf umurii kee guutuudha. Yoo Waaqayyo siif milkeesse hanga du'aatti jechuudha. Kanaaf hanga sanatti namoonni kun siif gorsaatuma si faanaatti fufuu hin ta'u.
isaanitti deemtee himachuu osoo hin taane yeroo tokko himachuu dandeessa akkasiif gorsaaniif yeroo tokko deemtee maatii isaatti beeksisuu yookiin obboleeyyan isaatti yoo badii guddaallee ta'e jechuudha. Garuu yeruma hunda namni nama nuffa siif gorsuu hin danda'an. Namni ati har'a gorsitee sirreeffachuu hin dandeenye taasumaayyuu hin ta'u. Abbaan manaa kan kee yookiin jaalalleen kan kee namni ati abbaa manummaaf fuulduraaf abdattu kun kan har'a sin kabajne maatiin isaallee sin kabajan kan sirriitti beekuudha qabdu. Abbaa tuffatan saree jalatti dhaananii jedhamanii ture. Yoo abbaan manaa kee yookiin jaalalleen kan kee har'a kabaja siif hin qabne faamiliin isaatis yookiin obboleeyyan isaa hiriyoottan isaa maatiin isaatis iddoodhuma inni siif qabu sanidha kan isaa siif qabu. Jaalalleen kan kee yoo sin kabajne abbaan manaa kan kee kabaja yoo siif hin qabne maatiin isaa tasumaayyuu kabaja siif hin qabu. Bakka iddoo kanatti anan isiniif kaasu ammas Tsiyoon Girmaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Haati isaa iddoo hojii ishee dhuftee wanta tokko ani hojjadhee natu hojjate yoon jedheen hin bareedu baay'ee tokko nama dabbara naan jetti. Lakki isuma ani hojjadhe immoo lakki isatu hojjate gaafan jedhan waaw baay'ee bareeda naan jechaa turte. Kana jechuun waan xiqqaa irratti fudhachuu dandeenya akka fakkeenyatti jechuudha. Kanaaf inni waan isheedhaaf kabaja hin qabneef faamiliin isaallee kabaja qabaachaa fi hin turre. Namoonni tokko tokko immoo viidiyoo kana kuttanii baastanii akka dubartii tanaatitti dubartoonni keenyas fakkeenya fudhachuudha qabdan. Obsa akka isheedhaaf kenne kana naafa kennu jechuudha qabdan. Warreen jettan illee jirtu dhiironni jechuudha. Dubartoonnis immoo obsa akka ishee kana naaf kenne jettanii kan viidiyoo irratti hojjettan yookiin kan poost illee gootan jirtu. Iddoo miidhamaa jirtanitti isin akkamittiin obsa kadhattan? Dhugaa dubbachuudha. Maaliif jennaan dubartiin takka iddoo miidhamaa jirtutti nama ishee miidhaa jiru tokko biratti obsa naaf kenni jettee kadhachuu hin qabdu. Nama isheedhaaf jecha aarsaa kaffalaa jiru. Amalli kiyya kun akka hin jijjiiramne, nama kana akka hin mufachiisne, nama kana akka hin dhabne. Dhiirri kun anaaf jecha aarsaa kaffalaa jira. Dhiirri kun nama na jaalatudha, nama naaf ta'udha, nama waaqayyoon isaa sodaatudha, nama uumaa isaa sodaatudha, nama na kabajudha. Kanaaf yaa waaqayyo obsa naaf kenni nama kana akka hin mufachiise, nama kana akka hin dhabneef jettee kadhachuudha qabda malee iddoo miidhamaa jirtutti miidhama keessatti miidhama san keessa turuudhaaf obsa akkamii kadhatta? Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu keessan akkan taajjabu na taasisa jechuudha. Iddoon miidhamaa jirutti tasumaayyuu hin kadhadhu. Garuu nama na fayyadu tokko nama dhabuu hin barbaanne tokko yoo ta'e nan kadhadha. Maaliif namni kun nama naaf ta'u waan ta'eef nama hin jaaladhu nama na jaalatu waan ta'eef jechuudha. Garuu iddoon miidhamaa jirutti obsa naaf kennu osoo hin taane wanta kana keessaa akkan fagaadhu fi akkan nama kana dhiisu na taasisa jedhee kadhachuudha qabachuudha. Kanaaf obsa naaf kenni jettanii kadhachuu osoo hin taane iddoo miidhamaa jirtanitti wanta kana keessaa akkan ba'uuf na gargaari jettanii kadhachuudha qabdan. Kanaaf abbaan manaa kan kee jaalalleen kan kee isa kana akka fakkeenyaatti tan siniif kaasee akka hubattaniif jechuudha. Yoo kabaja siif hin qabne gonguma gooddenyoonni isaa hiriyoottan isaa maatiin isaa kabaja siif hin qaban. Akkasuma immoo dubartiin ati har'aan tana haadha manummaaf barbaaddu har'aan tana yoo siif kabaja hin qabne har'aan tana hiriyoottan ishee biratti si xiqqeessiti yoo ta'e maatii ishee biratti si xiqqeessiti yoo ta'e abadan maatiin isheetis hin kabajan hiriyoottan isheetis hin kabajan jechuudha. Maal jedhama makmaaksi tokko horii abbaan gaafa cabse ollaan ija balleessaa jedhama. Kanaaf haati manaa kan kee yoo kabaja siif qabaattedha. Kan hiriyoottan ishee maatiin ishee siif kabaja qabaachuu danda'an jechuudha. Akkasuma isheen har'a amala badaa yoo qabaatte fakkeenya amma amala badaa yoo hin jedhu fakkeenya dhiirota baay'isti yoo ta'e yeroo hundumaa iddoo wanta ati jettuuniif siif hin abboomamtu yoo ta'e sifaana xiiqii keessa seente yoo ta'e haalli ishee si xiqqeessu irratti xiyyeeffata yoo ta'e har'aan kan ammoo akka hiriyoottan ishee siif gorsa yookiin maatiin ishee akka siif gorsan akka isheen siif sirrattu barbaadda yeroo hundumaa hiriyoottan ishee biratti deemtee akka siif gorsan himta yookiin waa'ee ishee dubbatta taanaan hiriyoottan ishee kun yeroodhaaf siif gorsuu danda'an garuu kan boru faanaa jiraattu hiriyoottan ishee maatii ishee miti ishee faanaadha. Amma siif danda'ametti ofii keetii haadha manaa kan kee jaalallee kan kee kana nama boru haadha manaa
ta'uutiif barbaaddu nama boru haadha ijoollee keetii ta'uudhaaf barbaaddudha waan ta'eef ofii keetiif gorfattee sirreessudha. Yoo kana hin taane namni kuni boruuf nama jireenya kee jeequdha. Bultii jechuun yeroo hedduu namoonni kan irratti xiyyeeffatan maateriyaala garagaraati yookiin waa'ee qabeenyaati. Garuu inni kuni wanta booda dhufuullee danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko gammadee jiraachuu qaba bultii isaa keessatti jechuudha. Maaliif jennaan jireenyi tun gabaabduu waan taateef qabeenya kana hundumaayyuu boru gattee keessaa deemta waan ta'eef qabeenya har'aa guutuu kana argattus yoo bultii kee keessatti gammachuun hin jirre, yoo bultii kee keessatti tasgabbiin hin jirre, yoo bultii kee keessa wal kabajuun hin jirre, yoo bultii kee keessatti wal hubannoon hin jirre, tasumaayyuu qabeenyi kun faayidaa dhabaadha ta'a. Booda qabeenyuma kana keessa osoo jirtu akka sammuu ta'uu dandeessa. Kanaaf haadha manaa gaarii, haadha manaa siif gammachuu qabaachuu dandeessu ta'uudha qabdi. Malee kan irratti xiyyeeffatan keessumaa dhiironni waan hundumaa guuttachuun qaba, qabeenya guuttachuun qaba, haadha manaa kamiyyuu dubartoota kamiyyuu filee fuudhuun qaba jettee yaaduu dandeessa. Eeyyan dubartii miidhagina qabdu, dubartii waa hundaan kuulamte fuudhuu dandeessa. Garuu dubartii siif hin abboomamne fuutee qabeenya kana keessa galchitee maal faayidaa qaba? Boru qabeenya kanaa miti kan si gammachiisu beeki. Dubartiin takka fokkattuu yoo taatu nama si gammachiisu ta'uudha qabdi. Maaliif jennaan bultii jechuun kan keessatti gammaddee jiraattu waan ta'eef yeroo baatus yeroo galtus kan itti mana kanatti osoo hin galuu baadhee mana kanatti osoo hin deemuu baadhee osoo kan jettu osoo hin taane amma manatti galtutti kan muddamtu la haadha manaa keessan yaaddee jechuudha. Bultii jechuun isa kana ta'uudha qaba. Maateriyaalli garaagaraa kuni yookiin qabeenyi qusaanqusni amma mana keessaa kuni yeroodhaan booda dhufuudha danda'a. Garuu haadha manaa kee waliin jaalallee kee waliin yoo ati tasgabbii gammachuu nageenya hin qabne kuni hundinuu faayidaa dhabaadha ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni bultii keessa seenuudhaaf egaa gama dhiiratiinis gama dubartootaatiinis anan haasawa jechuudha viidiyoo kana keessatti. Haadha manummaaf abbaa manummaaf gaafa wal filattan isin lamaan nama gammachuu waliif laatu yoo hin taane, nama gammachuu waliif kennu yoo hin taane, nama bultii keessatti seenee wal gubuu yookiin ammoo wal sirreessuu danda'u yoo hin taane isinitti haafu jaalaluma keessatti jaalala sana diiguu yookiin dhiisuu isiniif fayyaan isin jedha. Inni lammaffaan ilaalcha tokko yoo hin qabaanne yookiin ilaalcha gaarii yookiin wanti isin xiyyeeffattan sun ilaalcha gaariirra yoo hin taane bultii waliin ijaarrachuudhaaf taasumaayyuu hin yaadina. Akka fakkeenyatti isiniif akaasu. Fakkeenyaaf namni ati haadha manummaaf barbaaddu yookiin dubartiin ati haadha manummaaf barbaaddu dhiiraaf ilaalcha akkamii qabdi? Gabaabumatti jechuudha. Ilaalcha akkamii qabdi gaafan jedhu fakkeenyaaf jaalalleen kee kuni kana dura dhiira biraatiin miidhamtee jirti. Garuu har'a immoo sifaana jaalala haaraa keessa jirti. Haa ta'u ilaalchi isheen garuu dhiiraaf qabdu dhiirri gantuudha, dhiirri sobduudha, dhiirri badaadha, dhiirri gongumaayyuu lafa kanarratti dhiiruma kan jedhamuyyuu osoo uumamuu baate kan jettu dabalataan kan abbaa ishee hin jaalanne, dubartii abbaa ishee hin jaalanne, dubartii obboleeyyan ishee hin jaalanne. Garuu siin immoo sin jaaladha kan siin jettoo ta'e. Inni kun jechoota sobaati laa. Jechoota sobaati. Dubartiin takka dhiirota biraatiif ilaalcha negatiif qabaattee ati immoo waan jaalallee ishee taateef har'a waan si jaalatuuf jaalala siif kennaa jirti yookiin ammoo si faarsiti. Garuu gaafa ati waa tokko balleessite siinillee geessite namootuma sanatti si dabalte jechuudha. Kanaaf dubartii akkanaa waliin immoo gaafa gaa'ela ijaarrattee meeshaa tokko malee dirree waraanaa keessa dhaabbachuu jechuudha. Kana sirriitti beekuudha qabda. Kanaaf dubartiin ati waliin bultii ijaarrachuudhaaf deemtu sun ilaalchishee ilaalcha akkamiiti kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dubartii akkanaa taate dubartii yeroo hundumaa dhiira xiqqeessu ilaalcha badaa dhiiraaf qabu waa'ee dhiirotaa ilaalcha tuffii ilaalcha gadhaanaa atiin kan ammoo yeroo kana siisi faarsitii ati anaaf goota sin jechuu dandeessi ati anaaf waa hunda kootidha ati akka nama
dhiirota sanaatii miti gaafa siin jettu dhugaa sitti fakkaatin. Kanaaf dubartoota akkanaa yookiin dubartii akkanaa shamara akkanaa faana jirta yoo ta'e inni kun gara bultiitti siin geessuun siin jedha. Akkasumas dhiirri ati yeroo kana abbaa manummaaf barbaaddu amala akkamiiti kan inni qabu? Dubartii xiqqeessa haadha isaatiif kabaja hin qabu, haadha isaa ni arrabsa. Obboleeyyan isaatiif kabaja hin qabu, obboleeyyan isaa ni xiqqeessa, ni arrabsa. Irra darbees dubartoota biraa ni arrabsa yookiin ni xiqqeessa. Dubartoonni gantuudha, dubartoonni sobduudha, dubartoonni ilaalchi isaanii ilaalcha gadaanaadha. Ati garuu dubartoota san keessaa dubartii hundumaa caaltudha gaafa siin jedhu dhugaa sitti fakkaata taanaan iddoo kanatti goyoomfamtee jirta, sirriitti beekudha qabda. Inni har'aa ati dubartoota hundumaa ni caalta jedhee dubartoota biraa xiqqeessu kuni siinis boru geessetuma dubartoota sanatti si dabala. Kana akkasumaayyuu dhugaadha jettee akka hin fudhanne jechuudha. Gaafa inni si faarsee ol si kaasee dubartoota biraa immoo si biratti gadi xiqqeessu jechuudha. Har'aaf tarii waan jaalala keessa jirtuuf sitti fakkaachuu danda'a. Garuu walitti mufannoon xiqquma uumame taanaan siinis geessetuma dubartoonni duraayyuu dubartoonni jedhee siifti haasa'uu akkasumas si xiqqeessuu eegala jechuudha. Irra darbeetis immoo iddoo kanatti ilaalcha tokko qabaachuu gaafa hin jedhamu. Fakkeenya amma yeroo darbe keessa akka fakkeenyaatti tan isiniif kaasa jechuudha. Eldaanaa isheen jedhamtu ji'oota 6 dura egaa bultii ijaarrattee turte. Ji'a 6 keessatti immoo bultiin ishee sun diigame. Egaa waa'ee micayyoo sanaatis immoo warreen poosti gochaa turtan afaan Oromoofaatiinis akkasuma Amaariffaanis hedduu keessatti ture. Fakkeenyaaf amma micayyoo sun interviiwullee taatee interviiwuu irratti nama ilaalcha gaarii qabu, nama dhiiraaf ilaalcha gaarii qabu turte. Haadha manaa gaariis akka ta'uu dandeessudha kan isheen haasaa turte. Haa ta'u malee iyyuu namni tokkoof beekumsa dubartiin takka amma fakkeenyaaf beekumsa gahaa dandeettii gahaa qabaatteedhaaf akkasuma immoo ilaalcha gaarii qabaatteedhaaf bultii tokko keessa turuu hin dandeessu. Maaliif jennaan abbaan manaa ishee kuni abbaan manaa kan kee kuni ilaalcha akkamii qaba? Ilaalchi inni qabu ilaalcha akkamiiti? Bultiin suni kan adeemuu danda'u ishee qofaan waan hin taaneef jechuudha. Ishee qofaan miti kan deemuu danda'u. Kanaaf bultiin sun kan diigame maaliif sababni isaa? Sababa isaa isaantu beeka. Ta'uyyuu garuu namni tokko bultii san keessa waliin adeemuudhaaf ilaalcha tokko qabaachuu qaba. Irra darbee amantii tokko qabaachuu qaba. Har'a jaalalaaf jettanii amantii garaagaraatiin osoo bultii keessa seentanii bultiin akkasii miti. Akkasiin amma alaalumaa ilaaltanii keessa seentan miti. Boru ijoollee fiduutu jira. Ijoolleen keessan immoo gaafa dhufte sana amantii nama kamiiti kan isheen qabachuu dandeessu. Dabalataanis immoo amantii san keessatti waliigaltee tokkollee argachuu dhiisuudha dandeessan. Maaliif? Akkuma amantii garaagaraa hordoftan keessi keessan iddoo garaagaraati kan yaadu. Kanaaf nama ilaalcha gaarii ta'e tokkoon ilaalchi keessan nama ittiin wal fakkaatu tokko yoo hin taane amantiidhaan isaa ta'u hordoffiidhaan isaa ta'u waanuma kamiinuu haa ta'u abbaa manaa kan kee anati har'a abbaa ijoollummaatiif filattu kuni akkasuma haadha manummaatiif ishee filattu kuni ilaalchi ishee ilaalcha akkamiiti? Ilaalchi isaa ilaalcha akkamiiti? Jettanii filachuudha qabdan. Ilaalchi keessan yoo tokko hin taane, ilaalchi keessan yoo walii hin madaalle gara bultiitti hin seeninaan isin jedha. Sadaffaan dhiirotas haa ta'uu dubartoota maallaqaaf jettanii gara bultii hin seeninaa. Egaa iddoo kanatti ifan isiniif godha. Maallaqaaf jettanii jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ilma dhiiratirraa ka'u. Har'a dubartiin ati faanaa jirtu dubartii umuriidhaan si caaltudha. Haa ta'u garuu ati yeroo kana keessa maallaqa qabdi ishee waan maallaqa qabduuf bultii faana horachuudhaaf yookiin gaa'ela faana dhaabbachuudhaaf yaadda taanan maallaqaaf jecha bultii keessa hin seene. Wantoota hedduu wantoota si darban hedduu borutti deebistee argachuudha dandeessa. Haa ta'uyyuu malee wanti ati deebistee hin arganne tokko hin jira. Innis umurii dargaggummaa keetiitii fi yeroo keeti deebistee hin argattu. Har'aan kana uffannaa gaarii akkasuma mana gaarii maallaqas akka barbaaddetti argachuudha dandeessa dubartii san faana. Garuu gammachuu keessa keetii tasumaayyuu argachuu hin dandeessu. Kanaaf ilmi dhiiraa
agamiyyuu haa ta'u dubartii isaan wal madaaluu dandeessu umuriidhaan. Dubartii isaan waan hundaan osoo waliin bahee galee osoo hiriyoottan isaa bira qabatee deeme osoo maatii isaa bira qabatee deeme dubartii waan hundaan sirraa bareeduu dandeessu. Akkasumas waan hundaas madaaluu beekumsaanis ta'uu danda'a. Egaa waan hundaas madaaluu dandeessu fuudhuu qabda. Yoo kana hin taane garuu dubartiin suni beekumsaan si caalullee dandeessi. Garuu umuriidhaanis hedduudha si caalti. Atiin kuni yeroo kana keessa maallaqa sanarratti xiyyeeffattee gara bultii seente malee isheedhaaf jaalala qabaattee miti. Achi keessa amma maallaqa ajandaan kan kee yookiin xiyyeeffannoon kan kee maallaqa waan ta'eef achi keessa seentus wantoonni ati argattu achi keessatti tasumaayyuu hin jiru. Gaabbii sammuu, qalbiin si cabuu, sirra immoo darbee maatiin qalbii sitti cabuu, hiriyoottan kan kee warroonni eessa gaha jedhanii si hawwan qalbii sitti cabuudha fida malee osoo waan tokko achi keessatti hin argatin umurii ijoollummaa keetis achi keessatti dhabdee dargaggummaa keetis dhabdee haamiliin kan keellee achi keessatti cabee achi keessaa bahuudha dandeessa. Kanaaf maallaqaaf jettee dubartii haadha siif ta'uu dandeessu. Dubartiin siin waliin madaalle faana gara bultii hin seenin. Akkasuma warreen shamarraniitis jechuudha. Yeroo kana keessa hedduu waan ta'an. Maallaqaaf jettee isa abbaa siif ta'uu danda'a waliin gaa'ela keessa hin seenin. Har'aan kana laan uffannaa gaarii akkasuma wantoota arteef shaalan kuulaman hundumaa maallaqa gurguddaadhaan namni kun si bituu si kuuluu danda'a. Garuu gammachuu keessa keetii tasumaayyuu siif kennuu hin danda'u namni kun. Dubartiin duraayyuu umuriin ishee saffisaan adeema. Ati immoo umuruma kee gabaabduu kanaayyuu of jalaa hin gabaabsin. Nama umuriidhaan si caalu faanaa maallaqaan ajjabamtee yookiin ammoo maallaqaan marfamtee jiraachuu irraa nama umurii keetiin wal madaalu waliin guyyaa tokko gammaddee umuriin kee darbuu siif fayya. Isan siif dhaama jechuudha dubartoota jechuudha warreen shamarranii. Maallaqaaf jettanii nama abbaa isiniif ta'u faana gaa'ela keessa hin seenina. Hojjadhu ofirratti of ijaari. Amma siif danda'ametti of ta'e jiraadhu. Hojiidhaaf hojiin nuffini. Sana booda nama si madaalu waliin gaa'ela dhaabbachuu ni dandeessa siin jedha. Kanaaf nama si madaalle nama abbaa siif ta'uu danda'u nama maatiin kee itti saalfatu nama gaafa qabattee yoo ala baatallee hiriyoottan kee bakka sitti saalfatan nama kaleessa nama akkamitti heerumti muca'oontu jedhanii warreen si hawwaa turan ati immoo yeroo kana nama abbaa siif ta'u faana bultii keessa jirti. Osoo bultii keessatti illee bultii keessa erga seente illee ilmoon dhufuu danda'a. Ati laal xiyyeeffannoon kan kee dura maallaqa qofa ture. Maallaqa sana argattee tarii karoora kan kee yookiin nama sanarraa adda bahuu yookiin gaa'ela sana diiguudhaaf ture. Garuu wanti ati yaadde sun akka yaadde osoo siif hin ta'in achi keessatti dhidhimtee hafta jechuudha. Fakkeenya amma yoo alaala ilaaltu maallaqni kun si hawwisiisuu danda'a. Gaafa keessa seentu garuu keessaa bahuudhaaf aarsaa guddaa si kaffalchiisa. Gaabbii guddaa sammuu keessatti si uumu. Osoo har'a daa'imallee achi keessatti argatte dhugaan siin jira. Daa'ima sanatti iyyuu itti gammadaa bultii sana keessa hin jiraattu. Fakkeenyaaf daakkii bishaanii hin beekne nama bishaan daaku sana ilaalte achi keessa seente taanaan garba san keessatti dhidhimtee hafta beeki. Maaliif daakkii bishaanii hin beektu waan ta'eef. Kanaaf kana dura tarii namoonni ati beektu nama umurii isaaniitiin isaan caalu heerumanii yookiin qabeenya irraa hiratanii adda ba'an ta'a. Ati immoo isaan ilaaltee lakkii anis akkuma nama kanaatitti qabeenya boru irraa adda wanta laffaatee hin finne wanta aarsaa ittiin kaffalle tasumaayyuu hin hawwiniyyuu jalqabumaan siin jedha hin hawwiniyyuu maaliif qabeenyi kun kan namaati wanti ati itti laffaatee fiddee hin jiru. Siif immoo kan barakatii guddaa qabu yookiin jireenya san keessatti illee yoo kan gammachuu itti argattu yoo sammuun kan keellee kan tasgabbii itti argattu wanta laffaatee fiddeedha. Kanaaf nama abbaa siif ta'u kana faana maallaqaaf jecha umurii kee hin gabaabsin gaabbii guddaa keessas of hin galchin nama siif ta'u faana jiraattee umurii kee guutuu bishaan qorraa waliin dhugdee jiraachuu siif fayyaan sin jedha ijoollee shamarranii. Inni arfaffaanii
anan isiniif dhaamuu barbaadu gama dhiiratiinis gama dubartootaanis jechuudha. Kanan isin jechuu barbaadu fakkeenyaaf kanarra jaalallee qabda. Jaalallee keessan irraa adda baateetta. Erga irraa adda baate immoo hariiroo biraa keessa galteetta. Hariiroo biraa keessa erga galteen booda jaalallee kee ishee duraa sana achumatti ofirraa hambisuu qabda. Maaliif jennaani ishee irraa adda baateetta waan ta'eef. Tarii immoo iddoo kana keessatti wanti isin deeggaruu jiraate ati ishee irraa adda baate singilummaadhaan jirta yoo ta'e isheen sirraa adda baate singilummaadhaan jirti yoo ta'e iddoo kana keessatti taasumaayyuu isin hin mormu. Tarii caarraan isin deebitanii wal faana ta'uullee uumamuu waan danda'uuf jechuudha. Haa ta'uti garuu kana dura ati ishee irraa adda baate jaalala biraa keessa jirta yoo ta'e isheen tun wanti isheen sirraa fuutu taasumaayyuu hin jiru. Jaalallee keessana iddoodhuma sanatti kaleessa irraa adda baateetta waan ta'eef iddoodhuma sanatti dhiisudha. Maaliif har'a kan jirtu dubartii biraa faana waan ta'eef har'aan tana dubartiin ati faana jirtu tun immoo dubartii boru bultiidhaaf barbaaddu yoo ta'e jaalalleen kee ishee duraa sun immoo iddoo kanatti wanti isheen siif gootu tasumaayyuu hin jiru. Maaliif ati ishee osoo barbaadde ta'e kaleessa hin dhiistu. Namoonni tokko tokko gaafa gaafatamanii silaa hariiroo biraa keessa jirta. Hariiroo kanarraa immoo maal gootu? Nama kana silaa kaleessa dhiisteetta. Lakkii nama gaariidha. Yookiin nama isheen nama gaariidha. Yookiin inni nama gaariidha. Nama gaarii erga ta'e kaleessa maaliif dhiistee irraa adda baate? Nama gaarii erga taate kaleessa maaliif dhiiste? Har'a immoo jireenya kan kee qofaa miti kan balleessitu la. Jireenya dubartii ati si faana jirtullee ni bada jechuudha. Maaliif xiyyeeffannoon kan kee gara lama ta'a. Booda gara filannoo dhabuutti seentaa jechuudha. Kam waliin bultii dhaabbadhu jechuutti seenta. Deebitee ishee kaleessa dhiiste sanarraallee deebee jaalalli qabuudha danda'a. Kanaaf ishee amma waliin jirtu tanallee akkasuma jechuudha. Kanaaf osoo bultii keessa hin seenin faayila duraan qabdu sana cufuudha qabda. Yoo kan hin taane garuu ishee har'a faanaa waliin jirtus ishee kaleessa dhiiste faanas haasa'aatii gara bultitti yoo seente kana sirriitti amanii bultiin kan kee sun bitintiniisaa tuqa. Bitintiniisaa jechuudha. Kanaaf bultii kan kee hin diigin. Akkasuma ijoolleen shamarraatis jechuudha. Ijoolleen shamarraniitis nama tokko irraa adda baatanii har'a immoo dhiira biraa faana jirti. Deebitee garuu dhiira kaleessaa sana faana haasa'u maaltu fide? Kaleessa nama gaarii ture miti? Nama gaarii ture. Garuu irraa adda baate ati kan irraa adda baate sababni kamiyyuu jiraatu. Har'a hariiroo biraa keessa jirti. Hariiroo biraa keessa yoo hin jirre garuu inni singilummaadhaan jira yoo ta'e ati singiliidha yoo ta'e kanas hin mormu akkuma jalqaba jira jechuudha. Garuu inni illee hariiroo biraa qaba yoo ta'e ati illee hariiroo biraa qabda yoo ta'e maaltu jala si fiigsisa? Nama sana faayila nama sana iddoodhuma sanatti cuftee dhiisuudha qabda. Nama kanarraa irraa adda baateetta miti irraa adda baate. Erga irraa adda baate namni kun iddoo kanatti sin barbaachisu. Iddoo kanatti daangaa mataa keetii uumuudha. Osoo inni illee singilummaadhaan jiraate ati immoo hariiroo biraa eegalteetta waan ta'eef namni sun dhufee si jeequu hin qabu. Har'aan tana tarii nama kana waliin jaalala keessa jirta malee gara bultiitti hin seenne tarii beellamaayyuu wal beellamtanii shaayii wal affeeruudha dandeessanii yookiin bilbilaan haasa'uu dandeessan. Boroo nama kana waliin bultii ijaarrachuudhaaf inni kaleessaa kun immoo maal godha? Borus beeki bultii san keessatti boqonnaa siif hin kennu namni kun bultii keessaan adiigaa jechuudha. Kanaaf abbaa manummaaf barbaadda yoo ta'e nama jaalallee kee isaa amma waliin jirtu kana abbaa manummaaf barbaadda taana isa qofa faana haasa'uudha. Wanta si barbaachisu hundumaayyuu isuma gaafachuudha. Inni kaleessaa sun kaleessa darbeera faayila sana iddoodhuma sanatti cufuudha qabda jechuudha. Kana yoo hin taane garuu nama kana waliin yoo faayila kaleessaa sana hin cufne yoo ta'e jaalaluma kanaayyuu dhiisuudha qabda. Sammuun kan kee isa san yaada isa kana faana immoo haasaa jirta yoo ta'e isa kana faana dhiiste isa kaleessaa sanatti deebi'uudha qabda yoo inni singilummaadhaan jira yoo ta'e. Yoo kana hin taane immoo kana faana bultii dhaabbachuudhaaf yaada isa san faana wanti si haasofsiisu hin jiru. Faayila sana achumatti cufuudha qabda. Yoo kana hin taane garuu bultiin kan kee hin jeeqama. Sammuun kan kee illee ni jeeqama jechuudha. Boru nama kanallee akka hin taanetti nama kanas cabsu ofii keetiifis cafuudha ta'a. Dabalataan immoo bultii ijaarrattee bultii sana diigdee jaalalleen kee inni kaleessaa si faana haasa'u garagaree si ilaalu beeki bultii keessi diigsisa malee.
Kanaaf iddoon sanatti dhiisuudha qabdan. Yoo kana hin taane gara bultii hin seeninaan isin jedha. Inni shanaffaan nama inaaffaa garmalee inaafu. Dubartiis haa taatu dhiiras haa ta'u jechuudha. Egaa inaaffanii akka soogiddaati. Viidiyoo koo garagaraa irratti hojjedheen jira, seentanii dhaggeeffachuu dandeessan. Inaaffan barbaachisaadha jaalala keessatti. Egaa namoonni tokko yoo ibsan namni dubartii sitti hin naafne siif jaalala hin qabdu, dhiirri sitti hin naafne siif jaalala hin qabu jedhanillee yeroon ibsan ni jiran. Haa ta'u garuu inaaffanii neecharii uumamaati. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko nan inaafa jedheedhaaf inaafuu hin danda'u. Inni inaafu jedheedhaafis immoo inaafuu dhiisuu hin danda'u jechuudha. Inni kuni neechariidha yookiin uumama waan ta'eef jechuudha. Uumama waan ta'eef nama jaalannu tokkotti immoo inaafuu ni dandeenya. Inaaffan nuti inaafnu garuu nama sana stress keessa galcha yoo ta'e, fakkeenya amma abbaan manaa kan kee abbaa manummaaf egaa har'a jaalallee keetii borummaa abbaa manaa kan keedha. Abbaan manaa kee kuni yeroo hundumaa hordoffii sitti baay'isaa yoo ta'e, fakkeenya osoo sagalee qabaafii jirtu notificationin garagaraa yoo siif seene eenyu faanaa hasaa jirtu, fakkeenya osoo isa faanaa hasaa jirtu bilbili yoo sirratti yaalame eenyutu sirratti bilbila haaraa bilbila keessatti yoo arge eenyutu si bilbila garagaraatiin sirratti bilbilamuu danda'a namoonni ati hin beekne. Kanaaf inaaffa garmalee stress keessa si galchu. Inaaffa garmalee darbee immoo gara shakkiitti illee jijjiiramuu danda'u ni jira jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti inaaffa garmalee kan inaaftu yoo ta'e, kan akka malee yoo ati waan tokko itti himtullee si amanuu kan hin dandeenye alakkii si gaafatte ani akkan hin goone gaafaati jettuun kan si amanuu hin dandeenye irra deddeebiidhaan kan sitti inaaftu wantumti tokko yoo hin taane garuu ta'e jedhee kan isheetti mul'atu inaaffan kuni yookiin toksiik isa jedhamu, jaalala toksiik isa jedhamu sanaan jechuudha. Inaaffan kun inaaffaa jaalala isa sirrii miti. Gara bultiitti illee yoo seene bultii suni agamiyyuu turuu hin danda'u yoo diigama jechuudha. Kanaaf jaalalleen kan kee haadha manummaaf kan ati barbaaddu akka malee inaafa yookiin akka malee inaafti yoo ta'e bilbila kan kee hordofuudhaaf yoon kana jedhu wantoonni shakkii keessa nama galchanii nama hordofsiisuudhaaf gara hordoffiitti nama seesisan jiraachuu danda'a. Inni sun garuu tartiiba mataa isaa qaba, al tokkoon miti. Kanaaf inaaffaa garmalee nama qabu waliin bultii jaarrachuu hin qabdu. Tasgabbii kee hata waan ta'eef. Garuu immoo inaaffaa giddu galeessi jira. Kan kokkolfaa sitti inaaftu, kan kokkolfaa sitti inaafu. Akkasuma immoo inaaffarraa kan ka'e si dhabuu hin barbaadu kan jedhu, si dhabuu hin barbaadu kan jettu. Inni kun immoo inaaffaa jaalalaati. Namoonni tokko immoo jirtan inaaffaa irra darbee kan gara shakkiitti yookiin toksiik isa jedhamu kanatti kan nama seesistan. Innis akkamittiin fakkeenyaaf isiniif ibsu. Fakkeenyaaf jaalalleen kan kee bilbila sirratti bilbilteetti ta'e. Bilbilli kan kee sa'aatii dheeraadhaaf biizidha. Isheen tarii dhimmaaf si barbaadde yookiin dhimmaaf si barbaade. Waan si faana mari'achuu barbaaddetu jira. Waan si faana mari'achuu barbaaddetu jira. Ati bilbila sana sa'aatii dheeraadhaaf masmara kee qabsiiste. Inni kuni daayirektilii geessee shakkii keessa ishee galcha. Shakkii keessa isa galcha. Okay. Bilbilli sun sa'aatii dheeraadhaaf biizii ta'e. Erga sa'aatii dheeraaf biizii ta'e bilbila sanas cufattee erga cufattee immoo deebistee yookiin isaa hin bilbiltu taanaan yookiin isheedhaa hin bilbiltu taanaan iddoo kana keessatti shakkii guddaa keessa galti. Okay, bilbilte. Erga bilbilteef immoo bilbilli kee sa'aatii dheeraadhaaf biizii ture. Eenyu waliin haasaa turte. Namoonni iddoo kanatti kan isaan shakkii keessa nama galchan jechuudha. Wanta sana haala tasgabbii ta'een namni yeroo isaan gaafatu hubachiisuu caala namoota aaranii bilbila sana illee cufatan. Inni kun daayirektirii akkuma waan hojjette sanatti nama sanaaf ibsuu danda'a jechuudha. Garuu wanti salphaan silaayyuu ani akalee waliin nan haasaa ture. Sababa kanarratti nan haasaa ture. Kanaaf biisiisiin jedhe. Ani immoo bilbila kee argeen ture. Garuu nama sanarratti hin cufu jedhee tanan. Xumuree tanan siif bilbila jedhee tanan yaade. Kanaaf immoo kunoo deebisee siif bilbile.
haala salphaa ta'een wanta ajandaa ta'e sana kan cufuu dandeessu ati immoo wanta sana babal'istee ishee shakkii keessa galchu isa shakkii keessa galchu egaa inni kuni daayirektirii inaaffaa osoo hin taane shakkii guutumatti yoo dubartis taate dhiira biraa faana haasa'aa jira yoo dhiiras ta'e dubartii biraa faana haasa'aa jira ati iddoo sanatti gaafa inni si gaafatu akale faana haasa'aa tura abbuun barbaadde faana yoo haasa'e garuun sobeen isuma dhugaa itti muudha soba warraa kan bilisa ta'e jechuudha sobarra kan bilisa ta'e isuma dhugaa itti himte yoo inni jette isheen shakkii keessa seena garuu namoonni akkasii kun immoo namoota muraasa edaate na shakkita jechuudha ati iddoo kanatti na shakkita jechuudha jettee ittu aartee ofii keetiif bilbila irraa cufattee deemta yoo ta'e inni kun maal jedhama gara wal shakkiitti wal affeeru jechuudha namoonni shakkiidhaaf nama affeertan ni jirtu waan ta'eef jechuudha egaa inni kun shakkii sanatti ofuma keessaniif nama sana affeerta namni tokko barbaadee miti kan hinaafuu yookiin shakkii keessa galuu danda'u waa hin dudduu irraa kan ka'edha kanaaf atis gaafa nama biraa waliin haasoftu dhiira waliin isaase dubartii waliin isaase namni kuni kanati barbaadu abbaa manummaa fi har'a jaalala keessa jiraattanis abbaa ijoollee keetiiti nama umurii kee guutuu waliin jiraachuudhaaf yaadaa jirtudha waan ta'eef sobuu hin qabdu iddoo kanatti dhugaa jiru itti himuudha yoo kana hin taane garuu na shakkita edaa waan na shakkituuf edaati na shakkita waan ta'eef edaati na namantu jechuudha jettee bilbila irratti cufatta taanaan ittuu maal goote nama kana ittuuyyuu irra caalmatti shakkiidhaaf nama kana affeerte jechuudha maaliif shakkamne ati nama namni sunis maaliif shakkine nama maaliif jennaan egaa namni waaqa miti garaa kee keessan eenyu waliin akkaataa softee dhufte si beekuu hin danda'u saa si gaafachuus immoo namni kun mirga guutuu qaba mirga guutuus immoo qabdi hanga jaalallee kee taatetti waan hundumaayyuu si gaafattee immoo sirraa baruudha qabdi kanaaf namoonni daayirektarii geessitanii shakkii keessatti nama affeertan jiru wantoota akkasiitirraa of qusachuudha haa ta'uti garuu namoonni isin immoo faanaa gaa'ela ijaarrachuu hin qabne kan gar malee yoo ati itti himtallee kan si amanuu hin dandeenye kan akkanumatti yeroo hundaa ordoffii guddattu itti himteetta seeraan hubachiisteetta nama tokko akka si hubatu gochuudha bilbila irratti cufachuu aarii miira aarii keessa galoo osoo hin taane akka si hubachuu dandeessu gootee namni sun gongumaayii hoosii hubachuu hin dandeenye namoonni tokko hin jiran hanga barbaadde kakattuuf illee kan si hubachuu hin dandeenye jechuudha namni akkasii gaa'ela miti jaalala keessattuu faanaa turuus hin barbaachisu kakuu dirasii bakka amma barbaadde kakatteef illee kan sinafan nama akkasii jaalala keessayyuu turuus hin barbaachisu jechuudha dhiira soo ta'e dubartiis hoo taate jechuudha dhumarrattis wanti itti isiniif dabaluu barbaadu nama dadhabina kan kee hin beekne waliin gaa'ela keessa hin seene dadhabina yoo nan jedhu dadhabina hojii dadhabina maalii qofame fakkeenyaaf haati manaa kan kee bilbila oo ilaalte ta'ee bilbila san qofa irratti kan isheen xiyyeeffatu ta'e yeroo ati haasoftu si dhageessi garuu xiyyeeffannoo sitti hin kennitu maaliif xiyyeeffannoon ishee iddoo tokkicha waan ta'eef jechuudha tarii iddoo kanatti ati dadhabbina ishee kana hin fudhannee fi waan na tuffattuuf jechuudha dandeessa dadhabbina walii yoo hin beekne gara gaa'elaatti hin seenina maaliif namni kamiyyuu guutuu miti waan ta'eef namni kamiyyuu addunyaa kanarra osoo deemtee barbaadde ta'e waan hundaanuu guutamaaf guutamtuu taate dadhabbina hin dhabdu kanaaf dadhabbina ishee sana yoo hin beekne dadhabbina isaa sana yoo hin beekne tasumaayyuu gaa'ela waliin ijaaruudhaaf yaaduu hin qabdu kanaaf akka fakkeenyaatti akkuma sii kaase bilbila ilaalaa jirti yoo ta'e xiyyeeffannoon ishee bilbila sanarra qofa al tokko kan isheen xiyyeeffachuu dandeessu wanta tokkicha irratti qofa yoo ta'e fakkeenya amma namni tokko ishee cinaa taa'ee yoo itti haasa'u isheen iddoo tokkicha irratti xiyyeeffatte yoo ta'e intalli tun rakkoo qabaatte osoo hin taane rakkoon ishee bilbila waan yookiin immoo xiyyeeffannoon ishee waan tokkicha sanarratti gaafa kana ati maal fayyadamuu qabda iddoo kanatti nama kana dhabuu hin barbaadu garuu immoo dadhabbin ishee yeroo itti haasoftu sin dhageessu maaliif dadhabbin ishee waan tokkicha irratti xiyyeeffachuu waan ta'eef al tokkoon iddoo hunda yaada hunda addaan hiruu yookiin ammoo waan tokko ilaalaa si dhaggeeffachuu yaada kee
fudhachuu yoo hin dandeenye maal gochuudha qabda bilbila sana harkaa fuudhu yoo nan jedhu gara lolaatti seenii osoo hin taane amalumaan harkaa fuutee lafa keessee wanta itti haasa'uu qabdu sana fuuldura ishii teessee itti haasa'u. Isa kana jechuun maal jechuudha dadhabbina ishee sana barteettaa jechuudha. Yoo kana hin taane garuu isheen na tuffatti. Isheen anaaf kabaja waan hin qabneef. Kanaaf garuu isheen dadhabbina ishee ta'uu danda'a. Kanaaf nama dadhabbina isaa hin beekne yookiin nama dadhabbina ishee hin beekne tokko faana gara gaa'ilaa hin seenan. Akkasuma atis immoo abbaa manaa kan kee dadhabbina isaa yoo hin beekne gara gaa'ilaa hin seenin faana jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan manaa kan kee akka fakkeenyaatti laaptoop irratti yeroo hojii hojjetu ati immoo tarii wantoota yookiin marii tokko ittiin mari'achuu barbaadde yookiin immoo isa namni barbaacha mana dhufe yoo ta'e inni al tokko kan keessummeessuu danda'u xiyyeeffannoon isaa waan tokkicha irratti yoo ta'e laaptooppii sanarraa hojii hojjechaa jira. Tarii immoo namni si waama jettee ati alaala dhaabbattee waamta yoo ta'e inni xiyyeeffannoon isaa laaptooppii sanarra qofa. Dadhabbina isaa kana hin barreefne garuu gaafa dadhabbina isaa barteeffamu bira geesseeti laaptooppii sana gadi cuftee namni alaa si barbaadaa jira yookiin immoo ofuma keetiif iyyuu dhimma mataa keetiitiif barbaadda yoo ta'e laaptooppii sana cuftee lakki bar dhimma kanaaf si mari'achiisuun barbaade dhimmi kan kee waanuma kamiyyuu ta'uu danda'a. Dhimma kanaaf si mari'achiisuun barbaade. Kanaaf maal gochuudha qaba? Gaafa laaptooppii kana cuftee fuuldura teessee harka isaa qabdee mari'achiiftu ati maal taata dadhabbina isaa sana barteefi jechuudha. Laa yoo bultii keessa seentanis dadhabbina walii beektu waan ta'eef bultii san keessatti tasumaayyuu wal hin rakkistan jechuudha. Kanaaf nama dadhabbina isaa hin beekne nama dadhabbina kan kee hin beekne faana gaafa gaa'ila keessa seentee waanuma xiqqootu si aarsa. Akkuma jalqaba isiniif kaase yoo isheen bilbila irratti xiyyeeffatte yoo ta'e isheen anaaf yeroo hin qabdu isheen anaaf ana faana hin haasoftu waan anan jedhu nageessu bilbilma qofa ilaalla. Yoo kan jettu ta'e ati dadhabbina ishee sana hin barreefne. Akkasuma atillee abbaan manaa kan kee inni laaptooppii malee inni bara oonan waameyyuu naaf hin awwaatu agamiyyuu na waame calle yalaayedha kan jettu ta'e dadhabbina isaa hin barreefne. Inni jaalate osoo hin taane dadhabbina isaati. Kanaaf maloota akkasii kana immoo gaafa fayyadamte abbaa manaa keetiitiif ati dadhabbina isaa sana guutuu taasisteetta jechuudha. Egaa nama tokko waliin jiraachuudhaaf gaafa hawwinu gaafa yaannu dadhabbina nama sanaa akkuma jirtu guutuu ta'e nama sana immoo guutuu nuti taasisne guutuu ta'a jechuudha. Akkuma jalqaba jedhe namni kamiyyuu hir'ina mataa isaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gabaabumatti viidiyoon guyyaa har'aan isiniif hojjedhe kana fakkaata. Namoota isiniif ta'an namoota jaalala keessatti gammachuu isiniif laatan akkasumas gara bultiittis immoo gaafa seentan gammachuu isiniif laachuu danda'an waliin bultii ijaarradhaan isiniin jedha. Egaa kanneen kana anaan isiniif qabadhee dhufe viidiyoon kun guyyaa har'aa immoo kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii jalattinaa barreessa. Hanga amma waan na faana turtaniif galatoomaa.